Leelloo immoo hanga isiin si jaaladhe jettutti. Edanuu siidha jirti. Idallee hidha bulte arraan tanallee hidha jirti. Hidhaaraan hiikkattu. Markatee jechuudha mana leelloo keessatti argama. Maaliif leelloo kun hidheetiin as bira haa jirti. Akka isiin hin dubbanne akka isiin wanta kan jenne jechuudha. Akka isiin jechuudha wanta akkas hin dubbanne hayti hulaan sigartii baati waan jette jechuudha. Hulaan tuni zaati 24 sigartii bahii jechaa jirti. Guyyoota lamaaf jechuudha gaafaddeetiin ture jechuudha. Viidiyoo itti aantu keessatti jechuudha raajuun nan jaalanne jaalaltiin na jaalatee jaalala maallaqaati jechaa jirti. Saniifuu ammaaf jechuudha viidiyoo tanarratti viidiyoon ammaan tan isin waraabuu tanarra jechuudha maaliif yuutuubni waan hin ajajabneef jechuudha akkiin ani sii godhe yookaan immoo ani hidhaadhaan isii hidhe sana waan hin ajajabneef jechuudha. Saniifin isinii dhiisa. Xiqqishoo garuu silaa isin garsiise gaarii ture viidiyoo itti aantu keessan eeggadaa jechuu barbaada. Isinis kunoo hidhamtee mana keessa teesse. Warreen akka isiin hidhamtuuf ka tokkoffaa akka isiin hidhamtuuf jechuudha sababa taate tokkoffaa matuma isiiti. Lammaffaa irratti hoo yaadduudha. Hugguun akkana jiru jaalaltiin ani inni duraanuu nan jaalanne maallaqaaf na jaalate. So ani isii maallaqaaf yoon jaaladde ji'a jaha maaliif na janajjanaa turte? Dantaan gara lameen illee taatu ji'oota jahaaf jechuudha Dubaayin jiraadhaa Amaarreen jiraadhaa jettee jechuudha tana janajjanaa turte isiidha. Ani immoo dhaabbadhu jechuun ture. Amma immoo har'a wal dhufne boroo adda baanee abadan. Yoo isiin waan isiin jettu jechuudha irraa waraabee isiniif jechuudha isii hayyamsiiseetiin isii jechuudha isiin yoo inni fi anaa wajjin jiraattu hayyamte malee ani jechuudha isii dhiisee anis hin jiraadhu. Isii dhiisee hin jiraadhu jechuudha. Isii lubbuudhaan jirtu. Hangam maallaqaa fi meeshaa isii tanaas fi'ee baasutti ani san jaalanne isaan na jaalate maallaqa kiyya irra dhaabbateeti awwaa hunda gahiisuun qaba. Makiinaa qofaan hin qabne malee waa hunda ni qaba jette. Xayyib amma isiin akkas jechaa jirti kun fuula kiyya dura teessee hidheetiin as kaa'ee jechuudha. Kaleessa nagaan narraa bahii nan jette. Aan kaleessa immoo yoo haala waliin galu ta'eetiin haasofsiisaa ture jechuudha. Maallaqa qabaattee yoo maallaqni isiin qabaatte sun jechuudha maallaqa qabaatteef yoo isiin lubbuun jiraatte maallaqa qabaatteedhaaf yooniif immoo lubbuu isii foolchite numa laalla. Natti hanjamte jechuudha bultii xiyya nadiisiftee ifii dubbii haaftee anis bultii xiyya nadiisiftee jechuudha hin jiraattu isiin abadan. Manni isiin cal jettee farrashattee cal jettee kophaa keessa teessuun man jira. Maaliifin kan jechuu dandeenye? Sababni isii wanni itti isiin akkana taate jechuudha wanni isii akkana godhe tokkoffaa irratti arrabasiiti. Lammaffaa irratti immoo yaaddudha. Ani jaalaltiin ani isii jaaladhe jechuudha jaalala maallaqaatiin miti. Jaalala dhugaatiin isii jaaladhe. Burjirtii dhalaan araraan tana har'a si jaaladhe kottu boru si jibbeetiimi. Ani bara kana dura jechuudha waa'ee maallaqaa isin dubbatte jennaan ani akka jetti jechuudha dandeetiin isii fuudhu. Xayyib maallaqa qabaattu nama qabu jechuun nama maallaqa qabu fuudhuun bareedaadha kun. Maaliif gara lameeniin biizinasa dalaguudhaaf bareedaadha. Ani isii miti bara qorqorroo tanaa kireesti. Isii miti tamakiina naa kireesti. Inni makiinaa qofa qaba ani immoo waa hundaan qaba jette. Tamam waa hunda qabaachuun isiidha maallaqa qabaachuun isiidha yoonii fi hidhaa irraa isii baaftee jechuudha ni laalla. Anaan si walitti na araarabu jettee arraan tana walitti oolle jechuudha. Anis lubbuu marraan dhaabbata. Hanga isiin bultii xiyyanee jettee hanga isiin bultii xiyyanee diiguudhaaf akkana deemtu jechuudha yoo anaan walitti araaramte yoo anaan tokko taate yoo anaan walitti araaramte malee isiinis hin jiraattu. Numa hin jiraanne tokko nyaatee tokko isiin bultii xiyyanee diite. Jaalala maallaqaatiin jaaladhe. Ambar waa'ee maallaqaa isin dubbattee jennaan lakkaa'ee kanneefi. Maallaqa siidhaa jechuudha. Maallaqaaf miti. Isiin ammoo natti hanjamtee ani ilma dhiiraati. Ani isiin nan fuune anaatu isii fuudhe malee. Isin jettanii isii ani isinitti naaru. Raajuun ni heerume hin fuune warri jettanii jechuudha isinitti naaru.
Riilii waan hin dalaguunaaf beeka waan ta'eef. Hanfaayoo illee dhiifama gaafachuudhaaf shaakalee hin ture. Dhaqeetiin haadha manaatti ija dhiifamaa jeen. Isiinis narraa bahee jettee jechuudha. An akka nama tokkootti akkaan beekuu gaafadhee hin jira faayoodhaas. Dhiifama naan godhu taanaan isiinis faayoonis dhiifama yoo naan godhuu baatte ani ilmaan kee irraa hin fudha. Sandiddi immoo isiis firraa hin gaxaree. Ilmaan tiyyatiin dhaqee isii araarfachuudhaaf bo'oon qabaan faayoodhaaf. Namoottan gartee deemanii dibbeetuman gamanaas gamasii deemanii dibbeetuman jechuudha. Faayidaa takka isiin qaban siifi leelloos jechuudha. Leelloo dhagaa jirti as na bira hidhaa jirti isiin. Tasii itti dhiisuu. Faayoon jechuudha ani hanga ammaan tanaa wanni si kabajeef hanga ammaan tanaa kan si kabajeef jechuudha. Haadha ilmaaniiti jeeti. Ilmaan kiyya fudhee firraa si gaxeeruu ni danda'a. Ilmaan kiyyaan sirraa fudhaa jeetiin ture. Ati immoo mana keessa teessaa. Amma immoo akkasii miti. Sumaan firraa ari'a. Ilmaan ni jiraachisan ni jiraachisa. Leelloo immoo akka isiin hanjamaa jirtu kana jechuudha. Isii ganaadha. Ganaan lubbuura dhaabbachuu ta'a. Tabutii diyyana diidee isii daawwatu. Eeggate jechuudha. Faayoodhaas jechuudha. Dhiifama si gaafachuudhaaf ima kan hin dhufeen. Osoo dhiifama naa gootee isii an achi mana keessan bulu. Maaliif immoo akkuma gartee ati garaa qulqulluudhaan dhiifama naa godhe jettee hogguu ati gattee isee ilmaan sirraa fudhachuuf. Amma immoo sumuu diddee jirti miti akkaan beekutti hin deemu. Ijoollee xiyyan hin fudhaa min fudhaa. Barbaachisaa taana jechuudha. Nin fudhaa min nin fudha. Dhagayaa jirta taanaan viidiyoo sana an jaalateetiif miti kan ol deebi'e. Ilmaan kiyyaatuma dhagamee ilmaaniif ol deebi'e malee. Hangammaan tanaa kan isa kabajee taa'u jiru haadha ilmaanii waan taateef. Akkaan leelloo hidhee gartee lubbuurra asii dhaabbatu jiru kanatti atis hidhee jechuudha mana keessatti lubbuurra si dhaabbachuu wallaale. Nin godhammoos ati diddi taanaanis godhuuf hin ta'a. Akka ati barbaaddu jechuudha. Namni ammaan tana siqinaa fiigee jechuudha. Namni ammaan tana siqinaa fiigee jechuudha. Seefi leelloosi. Leelloon kan dhiira mana keessa galfattee garuu immoo dhiira mana keessatti hin galfanne naan jechaa jirti. Qadiyyaan leelloota birooti. Ana tokkoffaa ana jaartiidhaan yookaan butii diyyana diide lammaffaa immoo raajuun maallaqaaf na jaalate jettee anaan immoo kan fiigan ajjane isiidha. Tajji'oota jahaaf jechuudha. Takka kijibaan Dubaay, takka maarreedhaan Dubaay, Ameerikaa maarree qabeenya ni qabdi. Qabeenya siidhaati miti. Qabeenyi immoo yookaan isii lubbuu isiidhaa oolchuu ta'e ilaalla jechuudha sana. Faayoon ammoo ani hangaan ammaan tanaa isiin kabaju jira. Natti araaramte taana jechuudha. Silkii tiyya ni qabda. Bilbili yeroo tana keessatti natti araarame. Sandidde immoo taanaan leelloo fi jechuudha faayoodhaas namoottan ammaan tana isin cinaa deemanii kana dibbee isinii tuman kun isin fayyadan. Maaliif waan nan godhu deemurraa jechuudha namni tokko kaniif na oolchuus hin jiru. Namni tokkos hidhaa miti abbaan hidhaa maan dhufu akka isin hin beekammas. Namni tokko waan takka kanan goon hin beeka. Yaaddoon ammoo hogguunan isaa jechaan taaksii jirra jiran. Leelloo gamanaan faayoo gamanaan akka nama walitti nu araarsuu ta'eeti anaa faayoodhaas adda diigaa jira. Leelloo taati. Leelloos akkasumatti jechuudha. Maal si biraa gooti? Maaliif itti dhayixa? Anuu viidiyoon irraa waraabin hin jedhe. Hogguu namni rafu. Hogguu namni sammuu isaatti yookaan immoo taa'ee jechuudha waa'ee isaa hin yaadne nama haasisuun faayidaa qabdi. Faayidaa hin qabdu. Saniifuu jechuudha. Namoottan cinaa fiigdanii gamanaan faayoo gargaaruudhaaf gamanaan leelloo gargaaruudhaaf horiitanis jechuudha gad dhaabbaddaa tokko tokkotti. Ani akka gartee Irzaayilitti akka gartee Irzaayil ruuyi nama keessaa fuudhutti jechuudha tokko tokkotti jechuudha. Akka jinniidhaa akka sheexaanaa ta'eetiin halkan za'a sagalitti sin dhufuuta. So isin firraan beeknetti bakka isin dhaabbattanitti sin biraan bahuuta. Akkumaan dheengadda gartee ibsaa saayibuma isaatiin isa tume jechuudha. Anaa miti. Garuu immoo kanaa'uu inni waan aan dhiisee malee sila
akka inni waa hedduu jechaa ture jechuudha. Akka inni waa hedduu dubbachaa tureen kanaa oli kan hin godhuuf garuu immoo na asaazan yookaan immoo na rifachiiseetiin bira deema. Ammas raajuun na rifatee jiiti waan biroo shaakale. Tana booda tarifaatu hin qabneen irraa guuta. Abbaa fedhee hojjetan. Leelloo immoo viidiyootti aantu keessa jechuudha ni eeggadha. Boru hiriyeetiin xupheessa jechuudha yoo isiin hanga isiin si jaaladhe jettutti. Edanuu si hidha jirti. Edallee hidha bulte arraan tanallee hidha jirti. Hidhaaraan hiikkattu. Leelloo. Yoo si jaaladhe jette qofa. Yoo ammaas faayoo dhiisii jechuu baatte naafi leelloo hawal taanu jechuudha. Dhagaa jirti biratti naafi leelloo hawal ta'u ta'e jechuudha. Yoonii fi isiin hayyamtee faayoo dhiisii jechuu baatte ilmaan kee fidi jechuu baatte faayoo bira nagalchite jette qofaan hidhaarra hiika. Yoo isiin sandiddi jechuudha faayoon dhagaa jirti. Ani faayoo fi leelloo miti kana bulchu. Anaatu raajuutu faayoo fi leelloo bulcha waan ta'eef. Namni tokkos nan beeku waan nan godhu namni tokkollee nan beeku. Ani raajuun ifiif hin beekadha. Dhimma kiyya dhimma kiyya. Dhimma kiyya keessa jechuudha namni harka naqate harka akka inni gartee sassaabbatu ni godhan. Waa'ee dhimma kiyyaa nam tokkollee hin naqu waan ta'eef. Kanaafuu kana fakkaata isinirra dheeradu jechuudha. Anaa leelloo fi faayoo dhiisuus hin jiru hangaan likkii isaan galchutti gamaan waanu.